عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا شنبي جلا أرقمتاني وندي كيسانا كم نجاجرتو فيا كيساني أنا جاجرا الحمد لله ديمسكينا كمتفو في التزرا تكاتو ساعتين جيتي ساعتي شانجينا كبيكينا أوروبا كانتي وانيا تنداجس ديقول أوف قرار بكادة ديمنا kanaaf isin immoo laayikii godhaa kan maatiin taane koottaa maatii kiyyataa irratti dabalamaa isiniin jedha. Akkasii mee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa jirtanii baga nagaa jiraattanii yaa'u gurraachi kiyyaallee akkanuma na wajjin deema gurraa mooyinillee baala qaba an gurraacha malee maalan qaba. Sweet. Yes. How are you? I'm fine. You okay? Yes, I'm okay. Oh. Akkasii Buunis baala qabaa yaa'u aduun noo'a anis gurraacha kana malee maal qabaa akkasiniin jedhaa hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kenna akkasii koomantii natti barreessaa laayikii na tuqaa sabskraayibii kaan fida akkasuma warra keessaniif maatii keessan fira keessanitti sheerii godhaa ofirraa ari'aa chaanaala biraan gaa akka isaan na jajjabeessanii isiniin jedhaa. warri chaanaala bananillee chaanaala banadha chaanaali sijjammar qarshii qofaaf osoo hin taane sammuu keessan fataa isin godha jechuudha. Bakka yaani itti bohaartanii itti gammada nama gaaf tokko viidiyoo ofii hojjedhe kana yoo gallakkise ofuma kiyyaa itti gammada ofuma kiyyaa bakka itti bohaara namni chaanaala banatee kan fayyadamu qarshii bichaaf miti namoonni tokko guddina ofii bichaa fedha guddina yaani qarshii bichaa achirraa argattee ittiin duroomoo osoo hin taane yaani keessa keellee jechuudha yaani bakka gammachiisuu jechuudha. Kanaaf banadhaa YouTube illee ta'e banadhaatii itti fayyadamaa itti bashannanaa isiniin jedha akkasii. Kanaaf jajjabaadhaa warroonni bananillee banadhaa warri banattan immoo silaa banattaniyyuu akkasuma immoo namoota hiriyoota keessaniin banadhaadhaatiif jajjabeessaa isiniin jedha akkasii. Osoo waan baay'ee beeknu sammuun keenya yoo waan baay'ee dalaguuyyuu maal gochaa ofirra teennaa ofirra taa'uu qabnu akkas fataa jedhaa isiniin jedha. Anamma sa'aatii kana dalagaa geessee dalagaa madaamii fixee amma bakka achi deemee wokii deddeemee viidiyoo waraaba jedheen biraa dhufe azaan viidiyoo maal gochuu waraabaa daanaan jette. Viidiyoo sababni waraabuuf chaanaala kiyya irratti gallakkisee akka namni daawwatee kushiinaa ta'e tana keessaa boqadhuufi jennaan adaati kanaaf gasee hundaa karra deddeemtaanaan jette maal godhare kushiinaa ta'e keessaa boqachuufi jedheeni akkasitti itti bee biraa dhufee gisee tokko akka kiyyaatti immoo karra baanee viidiyoo waraabna jettanii karra hin deddeemina shorxaan nufi shorxaan maraatti dhugaa rabbi abudabii keessa sanuu shorxaa waan biraati isin qabdi poolisiin akkas isiniin jedha. Anama bakkeen jiru kun mana keenyarraayyuu akkas walakkaa deemsisa samoona kana these days we move too much. Yes. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa addaraa keessan na jajjabeessaa isiniin jedha. Rabbiin biyya keenyatti nagaa nu haa galchuu inshaallah biyya namaa tana keessa biyya teenyatti nagaa nu haa galchuu biyya teenyaallee rabbiin nagaa itti haa buusu isiniin jedha. Oh, we back again. Now we back again. Okay. Namichi makiinaa nuti xiiche ayi wardatii kennaadha sitti haa xiichu geetayeni shaqaalli dalagaa keessinaani kushiinaa keessa akka poolisii siiteetti afachu zariileeni akkas isiniin jedha. Namichi keenya tokko takkatuu namni sa'aatii kana gadi baya yoo ati mana duuba illee zoorte makiina makaafatessi duubarra deema mee maaltu sagalchee yoo deeme kasanii an kushiina xarageefit gubbaa tsaddee jalaa tsaddee hindooma fachuu kot kam wibaag inni fedhetti deebinaayyuu hindooma malbaasaa maali kuni miqqanyaa qinaataameen dhugaa rabbi namicha akkana dhagar amma kushiinaa dhufee na dhabee gubbaa na lallaalanii na yaamanii na dhabnaan makiinaan na soqa akka waan farda akkuma kinoo biyya keenyatti farda yaabbatanii nama soqasan kun immoo makiinaan nama soqa haywaanni ganda afachu ima du'e malee anillee innis wallaahi natti xiicha immoo makiinaa
It's okay. Oo inni galgala eessa deemtee naan jedhe sarraatanya warra ollaa yaamee kararra deeme jedhaan. Mush laazim kushinaa keessa bicha dhadhaabatu akka badii faradoo. Hoo. Ammallee achirraa nutti as deebi'ee yaa rabbi kiyya fayyaan qabu. Fayyaan qabu. Ndooma haa argu yoo nu godhu yoo kuma mee maal fidaayu. Si jamarinni hojjennee birri nu kennu malee maaltu sagalche. Kararra deemnee manarra deemnee hegojii finneet. Amma makiinaa dhaabennu eegaa jira itti dhaqaa. Maaliif karra deemtoo naan jedhe. Sa'aatii 5 sa'aatiin kun hojii fixee lukannaa dhukkuba ispoortii hojjechuuf karra deema jedhaani. Maaliif karra deemta amma itti dhaqaa jira. Kinoo makiinaa achitti dhaabennu eegaa jira laalaa. Makiinaa dhaabee gaafii nu dhiyeessuu fi viidiyoo tanallee cufu wallaahi laazim homa fide haa fidu malee viidiyoo tanallee cufu kaleessallee maaliif kushinaa keessatti viidiyoo waraabdee kaameraa si argee naan jedhe maarree waraabee of waraabe maftii qaba isinin waraabee malee jenna eshi naan jedhe alamni moo jala yoo jala callisan ulfinni hin ta'uufi yes baba how are you what back respect godi ati albaata nu dadhabne tennefu respect godho barbaade Respecting yeah namichi kan shinna maal gocha wankina dhaabee nu eega kun sarratanya yoo jala sila sarratanya maan nama si'an sarratanya jechuun fakkeenyaaf hojii hojjetee taa'uu bichaadha keessa kiyya of as naanna'uu qabu. A'uudhu billah namichi wallaahi laazim nu afaan adeema akka nama fayyaa hin qabne. Namichi mana keessaan namichi makiinaan hudduu duubarra nu deema yaa rabbii kiyya nu baasati kenna kan. Nu amma waaqa isaa taane mee hordoftoota kiyya mee rabbii jedhaati jajjabaadha warri biyya namaa keessatti biyya teenatti galaa keessa. Ani amma biyya sadii yookaan ji'a takkaan booda biraa kutaa hagasii. Bakka hordoftoota kiyya laayikii sheerii sabskiraaybii taa godha. Amma gaash maamiruun mana makiinaa dhaabenna eegaa jira garasitti. Akka waan karaan kama ta'e dhugaa rabbiyaan jechuudha. Kushii nama keessa oola. Akkasii laayikii sabskiraaybii sheerii itti godhaa nu jajjabeessaa. Ijoollee mana keessa hin taa'inaa deddeema haramni mana keessa taa'an ulfinni hin ta'uuf ishii dhugaa rabbii deddeema jalaa bookii bakka amma fakkeenyaaf shorxaa waan baay'atteef iyyuu of eeggannoo godhaati dhugaa rabbii of eeggadhee badee nuu dhufe namichi kenna maal olaala ammas laala makiinaa isaa bakkuma nu deemnutti nu laalu jira haa laaluma takkaan fidu. Anamma maan naan jedha micattii gandaa futee maa deemtaa naan jedha micattii sila isaatu dhalchee maaltu sagalche akkas isinin jedha bakka laayikii godhaa nagaa naa ta'a fayyaa ta'a hagan afaan nutti banutti walitti deebina bye bye.